Mee mudannoo asitti si mudatte. Dhukkubbiis ta'e dadhabbiis gammachuus Jaalalaas ta'e. hundarraa mee takka takka gamanuma interview isin godhaa nuuf ibsame. Gama beelaanis ta'e. Mee ati jalqaba namni asiin taa'u jiru kun maqaan keenya akka taate tasmaan warra miidiyaa keenya ta'anis daawwatanii bime. Maqaan kiyya Ibsaan Bidiniin jedhama. Garuu as keessa yeroo dhufu mudannoo haalaan na ayyaashistuu fi nama wantu hin agarree. Obboleeyyan keenya kuyyoo Mudannoo qabaatan asii mani. qofa jirtu nama ayyaashistuu isaa mudattee hidhatte. Mee akkasumattis gaa namni kana kaarroo qabu kun kan arraba gabbaasu kun eenyu siin jaa maqaan keetii asumatti deema. Anis Ibro Usmaan Nanjaani. Akkasuma Ormaadha bakka Musliimitti. Bakka ati waan jettu mudannoo mudadhee keessaa mudannoo muduroo ani mudadhee jirbitti bakkaan mudannee muduroo warreen qabaatee yoo jiraatan haa ibsine. Mee atis akkasumatti aansime. Shiroonos immuun dukkeen. Tokkeen daaraan godhin jirtu. Yookiin dakka kan goota jettan dhuguma keessanii moo akka Bidiniin jedhama. Akkasuma yuunivarsiitii kana dhufne qormaataa dhufne. Garuu as keessatti wanti nu mudate muduree takkallee waan garre. Garuu gammachuu qabna. Akkuma dhufne garuu takka caatii dhabuudha. Eegaan. Wali argee waan akkatti beekamu. Turii hotti ko turii. Pasu. Akkasuma wajji nuti warri argee waan jimaa qabuudhaan beekamna. Nama jimaa dhabuudhaan akkanumatti shirshir jennee galuudhaan. Ijoollumaa ijool fakkaatan bakka waan asitaniif ta'itanii saddan beektan. Namni hedduun amma reefuun tan ijoolleen poolisii takka maal ijoolleen federaalaa takka maal naan jettee seeti. Ijoolleen teessan na haraaraa dubbii qabachuu hin dandeessu bar suma kana jala deemaniituma suma ka silkii qabu kana suma jala deemanii barbaamee silkii qaba jaanii quba sillaatanii ol garsiisanii. Yaani joorra akkas jee quba ol nallaachaa deemu kana jala deemtee poolisiin footoo kaasuu jirti viidiyoo waraabuu jirti garuu. Mana ajaa'ibsitta. Sababa araaraatirraa kan kennu waa hedduu walillaa kan jechuun amma. Waan ajaa'ibati. Anamma waa'ee Badamaa sinaallo. Amma takka jimaatii hojjechuun akkaan isiniima. Amma takka carranaa. Guyyaan dhufu jechuun jimaan hin qabaanu ture galgala gisee rafu. Lafa na qabanii nageessisuun kiyya wayii dha jechuudha baay'eetti. Hanga nama nagee nama natti beeksisa dhabu takka. Dufaaka. Dufaaka yaadii Dufaaka minaameeshi. Namni maasi dhaga'uuti ta'aa. Faraka takka torbi irraa eeguma dumaan rafu jiru. Gamanumaan carraa karee maqaan keenyu siin jaan carraa karee keetii dabarsuudhaaf. Ana iskee ol iskalau Umar. Iskalau calau. Akka mataa fayyaatti garuu mudannoo ajaa'ibata kan inni. Garuu yuunivarsiitii kana waan dhufeen as keessa amma akka waan yuunivarsiitii haramaa keessa jirutti filaala. Ammoo gabbeetis hin beeku. Garuu guyyaan jalqaba dormi seene maaliin ta'e beektaa? Zeefoolillee bareeduma tokkoon dee guyyaa jalqabaa. Ammoo sanboo dormi seene salaata subii fi hin ka'u deemu. Ijoolleen kaatee subii salaata dhiqachuu jirti. Doo wanta bakka raftu kana gubbaa kanarraan jira. Una bika kana kana jechuukeeti. Asuma gubbaarraan jira. Kanuma uta terreertu sun. Achumarra jiraatu. Achumarra jiraatu. Lafarra ciisee ol keetti jechuudha. Na gubbaan mana ittiin deeaduu kaalchifa kana kana ittiin deeaduu jee. Dhaaba kana warri ala jiru ni dhagee maaltu as keessatti jaanii jechuun bilaa balan. Waan ajaa'ibaa. Dim goote. Iriiraan nama San gubbaa. San gubbaa amma gaafaan dhufu. Zeefuur gisee ni fidaan. Waan bareedaa takkaanse waan qaama namaatiif illee da'aa qabu takkaanse garuu immoo gisee ni mul'atu warra hidhamee waggaa 6 bilfixaafaa warra hidhame dokkii isaanii san nyaachuu jira jechuudha. Dokkiin isaanii san nama garaan qabee shintibeeta yoo seente alikooftarumaan lafa bu'ee malee Talli guutame. Shintibeetii yeroo deemtu akkas jechuudha. keessi kaa'e. Dhalaan baan hudduu fi jeewantaa yaa jamalii yaasu jirti. Ajaa'iba. Caala maal si dhaga'amee jirra?
Wanta kanatti hin dhagahamne. Aboo waan dhageemeen jira. Bosi mee biraan kanaa seesiname. Asiiniin deeme beektaa? Jibiloo gaafaan deemu san keenyatoon alhamdulillah nagiya. Xiqqoo rakkoon nuti qabnu sibiilee asiin ficcaan irra ficcanan kun asitti wal qabee foddaan hin banamtu. Sinuu seenu gaba jalaa kana. Kaza cabsinee banne. Amma giseen jibiloo deemu. Tukaana anta waan hin jeesii mun qabu waan ta'eef. Banyi godhanii mana tolmache. Asiin rool deemeeti. Wauma Barra ciisu jira kuma tasaate. Asiin rool bee. Rifadheetiin ol kee asiin dhoobee qaxitaan dhufee rafee jechuun guyyaa sana. Naamu soreetti. Nama wajjin haasa'e. Hanga har'aa haasa'e takka guyyaa sana hin haasa'e. Ajaa'ibaati boo. Mudannoon asiin nu mudatte keessa. Biddeen gurraachaa fi jiraami sidaatuma barattoota eeguu jecha hedduu rakkanne. Waan hin ta'in hin qabnu. Kabira? Galatooma. Taankis oo taankis? Islaan jimaa qabne kan jalatti isin haasawaa. Waan jimaan qabeeniif garuu tanaa dhuftee na galaa babbadde. Waan haasawituuf ita dhiiftuun beektu jechuudha. Gizeen birqaa. Tanaa dhuftee faatti lotuun haasuu jiru na galaa qottee. Garuu san jimaa osoo hin ta'in ilmi namaa kun gizeen fi koonfiiste waan koonfiis godhe san hanga bakka hangootti garuu maraata. Wanni akka wanni waan ibsuu fi waan dubbannu nu wallaalchisu jiru intaraasiitti jiru kan garuu guyyaa kana finne booda intarviyu bareedaa kan feete jechuudha. Kan fedhe haa ta'u nu godhuu dandeessa. Amma fi gizee sanni laata jechuudha. Amma irra kanaaf ammas kana haasofna irra bakka itti aansine kaanis itti deebina jechuudha. Mee warra miidiyaa kana hordofan kanaan akkam jettanii like subscribe follow share godhaatii miidiyaa kana guddisaa jettanii immoo mee caljaatumatti dhiisaadhaa jettanii waan kana mee. Like gora, subscribe gora. Media kana guddisaa inni. Media barattotaati. Media rakkoo. Media federaala keessanii akkana viidiyoo fuudhe kana. Isa dhufee kun shaashaa dhugu jiratti dabalan. Media kun yakana jechuun tuubii kana. Student TV. Like Subscribe. Taka. Lama sadi like subscribe goda oh gundotub subscribe goda goda subscribe goda akka Warra keessanis gamanumaan koomantii jalatti joola nuuf kaayaa